namni gootan qabne hin jiru. Ameerikaan gootawwan ifii ni yaadatti, Jarman akkasii, Awurooppaan, addunyaan guutuun goota ifiiti ni yaadatti jechuudha. Goota jechuun maal jechuudha? Goota jechuun nama if khanne, nama lubbuu ifii tana, lubbuu jijjiirraan qabne tana, waan itti amanetti fedhu sabarratti ta'uu danda'a, amantiirratti ta'uu danda'a, waan adda adda irratti lubbuu tanaaf kennuu danda'a jechuudha. Yookaan waan danda'uun gootummaa jechuun nama if bira kutee fedhii mataa ifii bira kutee tasaba ifiitiif dalagu, nama saba ifiitiif lubbuu isaa tana dabarsee lubbuu qaalii tana dabarsee kennu goota jennaan jechuudha. So kanaaf arraan tana Oromoon erga jaarraa 16 cabxe booda waggaa dheeraa booda dukkana keessa erga deemtee dhufte waggaa 50 40 amata 50 dura qabsoo eegalte jechuudha. Oromoon maal gochuudhaan Oromoon haarawatti dukkana keessa mayruu eegalte. Yeroo silaa dukkanaa waggaa 40 50 akka arraa yeroo namni Oromummaa ifii dagatee namuu ganda galee gosa gosa galee kaan ani islaama kaan ani maarre je'ee Oromummaa ifii sabummaa ifii dagate keessatti arra qabsaa'onni qaqqaaliin qabsaa'onni nuti lubbuu isaanii beeynu kan nuti immoo lubbuu isaanii hin beeynee jira. Goota jechuun nuti arraan tana akka sooressa jaarraa abbaa gadaa yaadanna, jeneraal Waaqoo Guutuu yaadanna, Taaddasaa Birruu yaadanna, Elamoo Qilxuu yaadanna, Mul'is abbaa gadaa faa yaadanna, hunda isaanii gootowwan kana hunda yaadanna. Can you imagine isaan kun waan ijoo tahanii fi qaroo tahanii fi waan mul'ata qabaniif arraan tana Oromoon hundi maqaa isaanii dhoonee yaadanna. Namni meeqa amma isin fira keessan keessa yoo qorattanii seenaa abbootii teessan gaafattan, eessumman keessan gaafattan, adeerran keessan gaafattan, ka takka maqaan isaan dhaamin ka qabsoo tanaaf if kennee guyyaa takka seenaan isan yaadatin warra aakhira galee jira jechuudha. Namoonni haganaa kun hagam takka murannoo qaban, hagam takka hadhaa qaban saba ifiitiif, hagam takka saba ifii kana jaalatan jennee of gaafachuu qabna. Arraan tana namni yeroo dukkanaa san keessa gaafa Haayila Sillaasee qabsoo tanaaf manaa bahe qabsoo sochii afran qalloorraa sochii maccaaf tuulamaarraa eegalee akkasuma deeme ilaa shinnigatti hoggantoonni guyyaa takkatti boolla takkatti awwaalaman geenyutti dhiira meeqa dhabne, qabsaawaa meeqa dhabne. Nuti arraan tana yoo lakkaawaa isiniin jenne maqaa 10 ol lakkaawuu hin dandeessan. Maqaa 10 yoo fagaatee 20 lakkooytan. Nuti immoo arra Oromoon yoo dhugaa dubbanne qabsoon karaa dheeraa deemtee dhufte tun yoo xiqqaattee na lubbuu 30 40 50 adeemsa keessa irraa dhabnee jira jechuudha. Jarri kun hundi arra goota. Arra if qoradhu, if gaafadhu, ilma eessuma keetii, ilma adeera keetii meeqaa jira? Akaakayyoon keen jiru qabsoo tanaaf waa takka gumaachan qaballe. Goota jechuun warra Minilikii loles goota beeka. Warri gaafa Itoophiyaa cabsuuf dhufe warri gaafa nu gabroomsuu dhufan warri Minilikiin lole akaakayyoon keetis goota. Erga Minilik deemee Haayila Sillaaseen dhufes warri qabsoo hadheeffatee barnoota dhaabee gaara galee arraan tana nuu jecha kaan garaa dachi galee kaan asii itti huma takka osoo investimentiin godhin osoo itti dalagatee ilmaan ittiin argatin arraan tana warra lubbuun jiran goota hedduu qabna jechuudha. Hundi huni goota. Haadii inni karaa fedheen maqaa xureessee maqaa balleessaa sa'aa 24 maqaa isaanii balleessu malee arraan tana gootota hedduu qabna jira keenya. Warra Rabbiin lubbuun hambisee gootota qabna, warra Rabbiin garaa dachi galchee gootota hedduu qabna jechuudha. Arra guyyaa kana hundi keenya isaan kana ni yaadannaa jechuudha. Arra isaan kana yaadachuun maal jechuudha? Waan isaan du'aniif akkamitti galmaan geenya, waan isaan dhiisanii deeman maatii isaanii bira kutan akkamitti isaan yaadannaa. Mee eenyufaa du'ee faamilii teekee isaa nama meeqaa du'e qabsoo tanaaf, faamilii teekee isaa nama meeqaa dhagaa darbe qabsoo Oromoo fi Oromummaadhaaf. Bar wanni tun darajaa qabdii bar jara keenya. Arraan tana muka isaan kun warri ganamaan qabsoodhaaf gaara bahan akka nama dachii badhee yookaan dachii qullaa dachii soqee bu'uura gadhaabe yookaan faawundeeshinii gadhaabe yookaan masarata gadhaabe jechuudha uummanni kun. Isaan gadhaabaniiti ka gaafa namni ani Oromoodha gaafa ani Oromoodha ifin je'uun beeyne san as bahanii qabsoo tanaaf lubbuu nuu kannan jechuudha. Arraan tana jara kan hunda yaadanna jechuudha.
warra nuti maqaa isaaniin beeyne warra gammoojjii Somaaleetii fi gammoojjii Baalee fi gammoojjii Harargee tana keessatti qabsoo tanaaf wareegamanii shimbirroon sarruu isaanii keessaa bishaan dhuyde meeqaa jira yaa jara keenya arra jara kana hunda yaadachuu qabna arraan tana anaa fi ati sooressa jaarraa abbaa gadaa Taaddasaa Birruu jeneraal Waaqoo guutu ummatuma gurguddaa hangafa ta'an qofa beeyna malee ilmaan Oromoo 30 fi 40 shalagamu adeemsa kana keessa dhumanii jiran kanamni guyyaa takka maqaa isaanii quban qabne isaan immoo lubbuun dabarre lubbuu qaalii mi'ooytuu chaansii takka qofa jiraatan addunyaa tanarra dabarsanii nuu kannan jechuu kanaaf arra Eebile 15 guyyaa goototaa waan ta'eef akkana yaadannaa jechuu guyyaa goototaa akkamitti isaa yaadanna hajoo akkanatti isaa yaadanna jechuu keessattuu guyyaan kun wanni adda isa godhu bara 1980 shinniga gammoojjii shinnigaa keessatti hoggantoonni isin warri islaama taatan baha warra kiristaana gannaa jennaan lakki nuti oromummaaf manaa baane yoo nu fixan bakka takka nu fixa nuti islaamaa fi kiristaana addan baanu jaaniiti bakka takkatti hogganaa fi warri miseensa warri jala yaa'u warri isaan eedu waliin rashanaman guyyaa 40 waggaa 40 akka irraa jechuudha 1980 arra 2020 kee jira waggaa 40 irraa akkanatti lubbuu qaaliin dabarre wareegaa jechuudha eenyuuf anaa fi siif jechuudha dukkana keessaa ibbaasuuf wanni isaan gaara galanii fi wanni isaan lubbuu qaalii hin deebine kannaniif san eessa geesse maalirra gahee bu'urri isaan gadhaaban manni isaan faawundeeshina yookaan bu'ura isaan darbanii deeman sun eessa gahe miggaarri dhaabbatee koorniisni tolfamee fi girgiddaan dhoqqeen maragamtee qalamni dibamee we have to think all this kan hunda yaaduu qabna osoo gaa hundeemaa jiru qeerroo waggaa 5 akkaarraa ammoo tabiraa ammallee lubbuu 1700 walitti gabbarre jira keenya lubbuu 1700 geessu arraan tana Oromoo fi Oromiyaa jecha lubbuu itti gabbarre jechuudha soo qeerroon teenyaas tagaafasan dhumte hunda isaanii ni yaadanne jechuudha warra nuti maqaa hin beeynee fi kabeennu jidduu jechuudha sinigale qabsoon tun arraan tana Oromoon qabsoo laafaa hin gaggeessine qabsoon tun dhufuudhaaf lubbuu qaalii itti gabbarte namni miiliyoonaan itti buqqe jechuu yaa jara keenya dubbii tan akka laaftutti ilaalina namni arraan tana sababa Oromoo fi Oromummaa yookaan Oromoo waan je'uuf jecha arraan tana lubbuu miiliyoonni itti buqqaate jechuudha waggaa 5 akka arraa gaafa lolli daangarra ture namoonni miiliyoonaa ol buqqa'an eessa jiran eessa gahan jennee if gaafachuu qabna jechuudha asumarra teenyee baga guyyaa goototaa siin gahe baga guyyaa goototaa geessan jechuun qoftiin gahamit jira keenya an dhugaan isin hima dhugaa walitti himna namuu bakka jiru waan gaggaarii warri dalagaa jirtan fayyaa argadhaa galatoomaa itti jabaadhaa isin hin jenna guyyaan goototaa yaadachuun hidhii qofa xuuxu yookaan arra guyyaa goototaati baga guyyaa goototaatiin si gahe jechuun qoftiin gahamiti walii bilbiluu qabna arraan tana koronaan nu dhufee mana nu golchuus bilbilaan walii bilbilee maatii gootota maatii abbaan irraa dhume ka isin beeytan faamilii nama 10 yookaan 20 qofaa miti hoggantoota qofaa miti nama hedduutu sababa qabsoo tanaa erga qeerrootii fi duraanillee dhume ummata kana bilbilaatii akkam jirtan maali jirtan ja'atii gaafadha haa gaafannu hundi keenya mataa kiyyarraa jalqabee jechuudha soo kanaaf jara keenya guyyaan kun guyyaa gootowwan lubbuu qaqqaalii dabarsanii if kannan ka maqaan isaanii takkaa dhaawameen beeyne ka isumaa fi inni qoftiin if beeku saba kiyyaa fi if kanna je'ee ka lubbuu isaa wareege namu maatii keessaa dhabdanii jirtan soo kanaaf ummata lubbuu isaanii dhabe san hunda haa yaadannuun isiniin ja'a tabiraa maali ramadaana rabbii as deemaa jira guyyaa gabaabaa kana keessatti ramadaanni dhufaa jira sangubbaan koronaan dhiibbaa guddaa addunyaa irratti gahaa jira addunyaa irra dhiibaa jira waan adda addaatu deemaa jira jechuudha ummanni keenya balaa hamaadhaaf saaxilamaa jira nuti arraan tana warruma finfinnee fi viidiyoo fi naannoo san garra malee ummanni kara godinaa jiran rakkoo hamaa fi balaa hamaaf saaxilamaa jiran jechuudha soo kanaafu jara keenya namuu amma waan gaarii isin dalagaa jirtan warreen baddeessaa community'n baddeessaa warra harka qalleeyyii warra magaalaa baddeessaa gargaaruuf maallaqa guuraa jirtan hedduu galatooma fayyaadaha namu bakka jiru warri hirna warri galamsoo warri hundi kana godhaa jirtan jaan isilleen bakka jirtanii naannoo jirtanii wal gargaaraatii haga jirtan walitti hoottaatii nama biyya teessan keessa jiru harka qalleeyyii magaalaa teessan keessa jiru nama rakkataa miskiina gargaara
rabbi irraa ajri argattan soomanaatu as deemaa jira jechuudha immoo kanuma keessa waan takka waan dagatamuu qabnee jira waan isin dagatuu qabne maali gaafa qabsoon asirra teenyee doolaara 250 guurre warra naannoo Somaaliirraa buqqee jechuudhaan biyya keessa 1.5 billion or 2 billion maallaqa shalagamuu guurame arraan tana lubbuun maatiin miliyoona meeqaa fi wanni sababa qabsoo kanaatiif buqqaate arra isiilleen yaadatamuu qabdi jechuudha arra guyyaa kana eenyu isaan kana yaadataa jennee wal yaadachiisuu qabnaa jechuudha arraan tana ummanni buqqee kun eessa qubatan irra guddaan hubannoo ni qabna eessa akka qubatan beeyna so kanaaf arraan tana mootummaan warra godina baale keessa yoo dheeytan arra warra sharaa keessa galuu jirame harargee yoo dheeytan akkasitti warra hanga ammaa dagatamee jira funyaan finfinnee jala galchanii burraayyuu jala warra gale haga san yeroo takka takka mootummaan if agarsiisuudhaaf gizee takka takka dhaqee ilaala malee ummata kana quban qabu jechuudha amma nutilleen amma kana wanni isiniin ja'uu barbaadeef maali khaleessa warri baqatee magaalaa mi'eessoo qubatan magaalaa mi'eessoo daangaadha osoo mootummaan hin gargaariin ummanni kun lolaa daangaa oromiyaa kana kabachiisaa ture jechuudha arraan tana waggaa dheeraadhaaf magaalaa namni 500 keessa jiraatu magaalaa mi'eessoo kan namni 500 qoftiin keessa jiraatu arra nama 40,000 keessa jiraata jira keenya 40,000 nama 40,000 kanarraa 75% harka qalleeyyin ummata baqatee dhufe achi gale mullurraa achi galan afdamirraa achi galan bikkeerraa achi galan erarirraa achi galan naannoo Somaaleerraa fidanii achi qubsan jechuudha arra mootummaan namoo dila kana asirra qubsiise kana gargaaruu dhiisaati warra kiiloomeetira 300 irra jiru dhiisaati kafunyaan burraayyuu jala jiru quban qabu yoo dhugaa oli dubban fayyaa argadhaa Shamsaddiin Xahaa maammee faa waan daleeyda waan amma kalee dheeytanii haa xiqqaattu haa guddattu waan takka gootanii jirtan jechuudha so amma anilleen sababa kana gochuudhaan amma durallee gaafa Hassan Roobaa bordodde irratti sababa dhaamee ciisuuf maallaqa isin amma dura goofandimii banee na gargaartan san amaanaa keessan isinii geesseetiin jira ammallee warri mi'eessoo warri rakkoo qaban warri buqqa'anii achi qubatanii fi warrummaan achi guututti harka qalleeyyii magaalaa san galan aboo nu dirmadhaa jedhanii natti iyyatanii oggaa kanaan aboo jara keenya warri biyya biraa magaalaan nama hedduutu Ameerikaa kan ala jira nuti hin jirru faamilii takka moo 2 3 4 ala jira nuti immoo haga dandeenyu goofandimii mataa kiyyarra eegaleetiin banee akka jirutti hanqa ammaa maaliif jennaan goota yaadanna gizee jennu ashaa kormee faani beetan ashaa kormee micoo amata 16 gaafa qabsoon akkasitti idduun qabbanuute san gaara suufi waraabessi nyaatee fixe ni beetani ashaa kormee magaalaa sani sinigale nama hedduun magaalaan tun naannoonni sun akka aanattillee qabsoo xiqqaa hin gumaachine qabsoo xiqqoo hin gumaachine buqqaanii namni irra qubachuudhaan karaa adda addaatiin gaafa qeerroo sanis qabsoo xiqqaan gumaachine garuu arra dagatamanii jiran ummanni buqqee magaalaan humna isiitii ol taate arra dagatamtee jira kanaaf nutilleen kalee goofandimii banee osoon public hin goone huno amma reefun tanan public godhe sa'aat akka dura yoo dandeessan warreen asirraa na dhageessan warreen nuti humna keenya ole nuti faamilii lamoo sadi qofa ala jira hangi dandeenyu huno nama 14,15 doolaara 3,000 fi 600 darbinee jira isinii galee doolaara 3,000 fi 600 waan darbineef yoo oromoonni kun isin quqquuqan yoo lammii teenya jettan yoo garaa isin nyaatan bira dhaabbadha gargaara isin nu qofa hin laallattu nuti waan humna keenyaa goonee jirra so kanaaf huno kalee eegallee nama waa xiqqoo hagana baafne doolaara 3,600 jechuudha goofandimii san sheer godheen jira asumaanu warreen baase kana maqaa isaa isiniif hin dhawa nama xiqqaadha galatoonfadha rabbiin bakka irraa baaftanitti isini haa deebisu isiniin jecha isinillee warri biyya biraa jirtan please irra nu gargaara faamiliin 500 yookaan osoo faamiliin 1,000 ala jiraatte arra ni gargaara warri ala jiru nama xiqqaa faamilii 2-3 qofa ala jira so kanarratti so amma goofandimii maaliif faranjii maal jetti beetani lead by example jetti dura osoo waa namaan kannaan jenne ati dura kannitee garsiisu qabda ati dura ifii gootee garsiisu qabda kanaafi kalee joollee 2-3-4 wali bibillee aboo dura nuti maa waan kana goone oromoo haftes ummata kana haa iyyatan yoo didanis nasiiba isaaniiti rabbiin akka dirmatuuf waan biraa dadhabnu du'aayii goonaaf jennee akkasitti kana goone bareentoo ni beetan bareentoo abbaa bareentoo doolaara 500 baasee Shamsaddiin Ibroo doolaara 200 baasee Sabbontu Ahmad doolaara 100 takkanaa baafte Liina Abdoo doolaara 150 baafte Anwar Ibro doolaara 1,000 baase
Asanti Hashim dolara shantam baaste. Sartu Suleyman dolara dhibba lama baafte. Mustafa Suleyman dolara dhibba sadi baase. Shamsaddin Musa dhibba baase. Ililli Ibro dolara dhibba lama baaste. Ililli Ibro dolara dhibba lama. Suleyman Ibro dhibba lama abbaa keenya. Shamsaddin Umar kanarra xiqqaate innis dhibba lama. Itti aansee anis dhibba lama baasee jechuudha. So maal goone dura mee nutummaanuu waan kana lead by example goone jenne odoo amma gahaga amma doolaara 3,300 baafnee jirra. Guyyaa goototaa yaadachuun akkanatti harka qalleeyyii fi rakkataa fi gargaaru ifirraa eegaluudha jenneeti akka Oromoon taanillee nu dirmattanii nu gargaartan waan kana goofandimii kalee banee arraan tana huno linkis share godheen jira. Khottaatii nu gargaara humna teenyaa oli magaalaan gaafa nuti keessaa deemnu faamilii 500 qofaa keessa jira magaalaa Meessoo arra nama 40 baqatee achira galaa jira jechuudha nama hedduutu achira nurra galaa jira humna keenyaa oli nuti faamilii 3-4 qofa namni ala kana jiru jechuudha so kanaaf yoo dandeessan jara keenya warri dandeessan linkii share godheetiin jira amaanaa teessan waan isaan barbaadan rakkoo isaanii gaafannee zayitas haa ta'uu ruuzas haa ta'uu sukkara haa ta'uu waan barbaachisu binneefi jara kana hirraaf ramadaana kana keessoo abadalagadha so kanaaf isin immoo warri akka walit dhihaataniin akka afooshaatiin nama rakkataa keessan gargaaraa jirtan jabaadha waan gaarii jirtan namu bakka jirtanii rahimarraa eegala gargaara wal gargaara waan gaariidha maaliif ammaan tana mootummaa qofarra dhiifna osoo hin taane dubbiin jabaattee jirti koronaallee dabalachuudhaan karaa adda addaatiin ta'uudhaan namni keenya harki qalleeyyiin mootummaan hunu amma command post yaamee jira hin danda'u jechuudha. Kanaaf arra namuu waan dandeessan soomaniinis as deemaa ni beeyna yeroon namuu mana galee jira garuu waa xiqqaattu haa guddattu numarra wayya warra biyyarra numa haala jiru kanaatu xiqqollee ta'u irra wayyaadha maaliif jennaan at least mootummaan nu gargaara nuti biyya alaa jirru kana jechuudha. So kanaaf bifa kanaaniin goofandimii banee haga amma osoon publikiin gooniin خيسان دولار كم سديد بجها جوري جرا إسي وري برا وري در ما تشوفيتن نخون ور سبب خيا في خيتيف ور جافا خام بقى مقالة أنا رجليتشو ها لانجر جار سخيني فدن يو وني تكجامي نمني يو تكات خروما برايو سني يو فقط سنو برايو سنو نمني دكيلا لونجر ور بقى خوني مو جري كيلومتر إبلا ما فتر باتم شو ما كان جرا في النيرة نمني كوبايسان كابونجر بالي أكسي جرا أمني bakka adda addaatti buqaanii jiran burraayyuu jiran bakka adda addaa jiran garuu walirra dagatamanii jiran so kanaaf please yoo dandeessan linkii GoFundMe jettu gargaarsa COVID-19 mi'eessotaniin tolchee jira so dhaqaatii achirratti waan humna keessanii godha warri humna hin qabne du'aa irra godha maaliif fi miti mataa keenyaa fi miti lammii teenya yoo arra nuti bira dhaabbanne atiin arra doolaara 50 kannitu atiin arra doolaara 20 kannitu maybe maatii ji'a ramadaanaa kana maatii lamallee ta'u waa gargaarte jechuudha waa buuftaaf jechuudha so kanaaf haa gargaarru ummata keenya harka qalleeyyii guyyaa goototaa gizee jennu ummata maatii gootowwan sanii yaadachuu ummata keenya harka qalleeyyii qabu gargaaruudha kana guyyaa goototaa jechuun so kanaaf irratti na gargaara warreen laayivii dalaydan alifaa hundi keessanuu waan kana linkii kana share godhaati irra nu gargaara warri Ibraahillee gargaara jirtan jabaadha tanuman isiniin jechuu dhufe guyyaa gootowwan keenya akka Usmaayyoo Muusaa Taaddasaa Birruu Eebbisaa Addunyaa hunda isaanii warreen qabsootanaaf gumaacha kannan hunda rabbiin jannataan isaan haa qananiisu jenna du'aa'ii goonaaf guyyaa kana akkana yaadanna jechuudha keessattuu warreen maakkalaawwitti hidhamanii maakkalaawwirraa achi keessa du'an achi madaawanii baan kun hundi goota Oromoo fi as sadarkaa kana gahan jechuudha so kanaaf please harkan jabaatina yoo dandeessan gargaara yoo dadhabdan immoo du'aa'ii godhaaf so kanuma namu waan danda'u guyyaa akkanaa kana sababsachuudhaan nutilleen waan kana goonee jira please irra nu gargaara isiniin jenna jabaadha guyyaa goototaallee yaadadha fira keessa warra achi keessa dhume warra qabsoo kanaaf dhume tokkummaa Oromootiif warra asiin nu gahan kana hunda yaadachuu qabna jechuudha so kanuma isiniif dabarsuuf hin dhufe arraaf tanumaani gaha jabaadha viidiyoo kana walii share godha silaa mana gallee kun akkanatti goofaroonee jira ali amma sirra dhaqabaatiin jira
غوفري علي هيغا سو خنا ججبات اجر خينيا هاول غرغار والبر هاد ابنو نما مسكينه الله خينيا هايادنو رحيمه خينيا ركتا هايادنو اسني قال اما فكينيا مي هافدنو مغالا هدو جرا اوروميا خيس غرو مغالا هدو تن خيسا مغالا نمني مليوني توكو شني سون خبوك اي سفا قبتني جرا خنا مي غغافدا نمو بك جرتني ولي بالبلاتي ولي ياده تشيساتي نموت خينيا خنا بفخمين غرغار رجاتي خرا خنا ولي قوقودا سو لينكي خنا امله وغامبو شيرينغ ودا اوريدي فيديو خنا جلتني جرا تايم لايني خيرچو سو خنا بليز غرغارا والبرهاد ابنو نمرويا اتليست وان فدليتو يو هجيله هجچو بانه موتمان اسينو غرغارا ومن خينيمو غرغار سنقبوچو هركا خيني يغتن دغادا دوريله غرغاري جير دوريله ايني في جير دوريله مالق ولي بوفني في جير امله سومناتو اسدي ماجرا رمضان اسدي ماجرا سنغوبان اسانكون امه ركت هذا هابرد ابنون اسنينجا فيار غدا اسنيله ورن نوجي ترتني اغما نوجي داوتن غويا غوتوان خينيا خنا اكيت اسا يادنو ربين جنتان اسانا قننيسو كايون اسان دو انيفسنمو تغلما جيس ربي هاغدو امله توكما خينياف لفي ساني چبسن توكما خينياف غموجي خيس دومن توكما خينياف جانيت اوسو نمني تكا اتي ابلون جين مي اس خيسنا ميقا جرا خماتين خي افرشن اراندوين توكو خاتي اتليست توكو رمضان توكو خرادو خنمني ماتين اسا خود افر خود شمپا ماتين غوتون رادوم تفاجر سبب قبسو خنا خغوياتا كمقان سانين دامين سببا قبسوتنا ارانتنا قبسونتون ديمتي اسغيسه جرتي سو خناف جبادا جرخينيا هاول برد ابنو هاول غافنو ماتي قبساوته خينيا بالبله هاججبيسنو ورركته هاغرغارون سنينجا فيار غدا لينكي تناسر ديبن شير غدا وليد الدبرسا وري اوريدي غرغارا جرتن فيار غدا غلطوما وانغاري ايغلتن وري فكينيا تاتني نمدرو ايغلتني مالك ولي دربيتن وري اما كافو شعب وري بديسا خنفان هيرنا غلمسو هند خيسن اكسمتي نانو برالي ارسيس باليس وري جرتن ولي خوتاتي جولي ولوتيس هندي ولي خوتاتي وانت كو غداتي امه خينيا هاغرغارون سنينجا فيار غدا وانو جيتورتنيف انا كنتين بيخ غويا غوتتاچون درا لمي في ركتاي فيتيف سغليتو لمي في ركتاي فيتيف غرغارو برد أكاد غويا غوتوتا خبجت سيلك كامچو سنيغالي سو خنا جبادا تنمان سنيدا مودوفه وليد دچانيرو برا لينكي خنا شير نا غودا وري غرغارو فيتنيس غرغارا فيار غدا ثانك يو سو ماتش